السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورتوتو تخبجمتو تا شمار كفنا ورينا متابرة الراس قافي سيدي كبدتني سيدي دفي قافي سيدين قوني حالو ملا فاتين بولتي تدي قوني دنديس أكسو مجالة تي تنقبدو بلسوني دنديس قافي قنا قد ما تتندقي فدا أتي خديراتي فيس أتي خدالاتي فيس قافين قوني تركما برچون كسم مهميد واسدين قني فرايقون كسم تركما واسدين قنا تيك توك يادنا فتا جسوسني فين جرجر سابشر كافين قوني وان مدوغاتي تكفرتي biyyatayis biyyatanas ta'e si waaqa ilkeeti afaan si waaqachuun yoonii fi afaan si waaqachuu dhabdii afaan kee qulqullina hin qabaannee afuurri kee kan afaanii yookaan jaa'u taate haaluma salphaatiin beekneen bultiin kee kadiigamu jaalalli siif jaalalli iddoo hirte jechuudha walitti dhiyaatanii haasa'uudhaaf hin mijaa'u namna sanitti dasiin jiru jechuudha namni sun baay'ee takasiraa fagaachuu jaallata sin jaalatu lammaffaa jaalala nama tokko isii dura jaalatte takkaa'u isa dura jaalatte ati yoo dhalaa taates yoo nama tokko isa dura jaalatte jaalala nama sun wajjin dabarsite isa kanaaf haasa'u sagantii takkaaf sin barbaachisu yoonii fi dhiira taates waan jaalallee takkaa'u haadha manaa tan isii duratti horattee qabdu yoo ta'es waa'een dabre sun takka isiidhaaf kaasuu hin barbaaddu atilleen isaaf kaasuu hin barbaaddu haaluma laafaadhaan siif inni bakka tana waliin bu'uun keessan ni maala. Gaaffiin sadaffaa nadaafaa takkaa'u ballama nama ballama yeroo ballama wajjin kaayyatti ballama sun irraa turee dhufu akkasuma nama nadaafaan eegganne haaluma salphaa ta'een yoo kabultii ijaaru ta'ellee adagaa irra gaajjeetii yaada warreen bultiin ijaaree namoo jaalatte teessanii fashalti dhugaa anaanaa isiniin jee kana takka faratti ilkee yeroo sadeensi waaqachuun eenyuufuu taana barbaachisaadha hafuurri kee kana jaa'u uumaadha namni gadi kan uumaa jaa'u jira isa san hin baanone isma kan nadaafaa si waaqachuudha si waaqachuun eenyuufuu barbaachisa muhiim lammaffaan ammoo jaalala yeruma keessa jiru abbaa jaalatu tokkicha bichaa wajjin waa'ee dhimma isa laalatu bichaa wajjin haasa'e malee waan dabre sun itti kaasuu hin jaalatu namni san akka waan yeroo hanga ammaatitti qalbii walii keessaa hin bayne tokko itti fakkaata itti asin kaasuun hin jaalatu. Sadaffaan ammoo ballama diiguu ballama yeroo sanitti yoonii fi nama diigee nama tutturee ballama san diiguu taate maalirratti akka turte waan hin beekneef jecha waan biraa yaaduun mala namni san ni sitti moofachuun mala kunis adagaadha jeetii yaada wanni sadeen kun dhugumaan yoo dhugaa ta'e natti himaa yoo sobi ammoo koomantii jalatti yaaduma sammuu keessanii na barreessaa koomantii namaa ilaalina dhuunfaa mataa keetiitiif yaadee si dhufe na barreessi dhugaa hirtaa dhugaa mittiin sobdee waan jibichaa na barreessaa na dhaggeeffachuu keessanii filatooma baay'ee.